isin maatii YouTube chaanalii keenyaa yoo hin taane maatii keenya yoo hin taane subscribe, share, like, share gochuun dagatinaahi karma viidiyoo keenyaatti dabarraa. Kanaaf egaan jalqaba irratti YouTube studio seenna jechuudha kallattumaanii. Kanaaf egaan akkuma argaa jirtan kana jalqaba YouTube studio akkuma seenneen kan nutti mul'atu channel dashboard kan jedhudha. Kan itti aanu kontentiidha. Kontentii keessatti viidiyoowwan nuti upload goone guutuunsaa iddoo kanatti kan arginu jechuudha. As kontentii keessatti kaa restrictioniin viidiyoo keenya firre yoo viidiyoon keenya copyright claim yookaan immoo copyright strike qabaate iddoo kanatti show godha. Inni itti aanu channel analytic kan jedhudha. Channel analytic keessa overview jira, kontentiin jira, audience akkasumas research kan jedhu jira. Kanaaf overview keessatti kaa your channel doesn't get any view in the last 28 days jedha. As jalatti view keenya kan guyyaa 28 watch hour akkasumas subscriberii guyyaa 28 keessatti channeliin keenya argate as keessatti yookaan immoo channel analytic kan jedhu kana keessatti kan inni agarsiisu. March 25 to 21 kan jedhu kana deemnee guyyaa barbaanne viidiyoo keenya sun turtii guyyaa 7 haa ta'u, turbii kan guyyaa 28 akkasumas guyyaa 90 kan waggaa tokko kan guyyaa chaanaliin keenya create irra jalqabe kanneen hunda isaa irra goonee view meeqa akka qabnu, watch hour meeqa akka qabnu akkasumas subscriber meeqa akka arganne iddoo kanaan beekuu dandeenya jechuudha. Waliigala irratti kaa nuyi kun viidiyoo keenya gadhiisnee guyyaa 28 keessatti maal fakkaata kan jedhu asitti barra jechuudha. Inni itti aanu comment kan jedhu kana jalatti egaan viidiyoo gadhiisneef comment illee yoo ta'e mention yoo ta'e waan egaa hordoftoonni keenya as jalatti barreessan sana asirraan iddoo kanatti show godha. Kan itti aanu subtitle kan jedhu kana jalatti viidiyoo keenyaaf yoo afaan biraatiin translate gochuu barbaanne iddoo kanatti show godha. Inni itti aanu akkuma argaa jirtan kana channel copyright dha jechuudha. Channel copyright gara gadiitti removal request dha. Iddoo kanatti gaa channeliin keessan copyright claim yookaan immoo viidiyoo nama biraa yookaan YouTube mataa masaa reused content illee iddoo kanatti isinitti erguu danda'a. Kanaaf iddoo kanatti isintu haalota san copyright isinit dhufe sana sirreeffataa jechuudha. Kanaaf kan namni isinitti erge copyright removal requestiin keessan asitti kan inni dhufu. Akkasumas immoo viidiyoo keessan nama biraatiin caaname yoo ta'e viidiyoo removal requested kan jedhu kana jalatti iddoo kana dhuftanii lakkoofsa tokko irratti akkuma argitan add a video jedha jechuudha. Isa kanaan kanallee sirreessina. Inni gara gadi immoo earn kan jedhu kana keessatti gaa earn on YouTube become a partner jedha jechuudha. As jalatti maal jedha? Join the YouTube partner program to earn money. Get a creator supported many ways to earn kan jedhu jalatti kunniin YouTube channel irratti warreen silan kuffaluu danda'an jechuudha. Wanni argaa jirru kuni watch a page ads, short feed ads, membership, super akkasumas shopping kan jedhan kun warreen sila karaa promotioniitiin haa ta'u karaa biraatiin YouTube channel irratti mallaqaan kuffaluu danda'anidha jechuudha. Kanaaf YouTube channel irratti kaffaltii argachuudhaaf maal gochuu qabna? Reach a requirement to apply kan jedhu kana jalatti subscriberii kuma tokkoo fi and one of the following jedha jechuudha. Yoo viidiyoon keessan dheeraa ta'e watch hour 400, yoo short viidiyoo hojjettan ta'e view miliyoona 10 guyyaa 90 kan ji'a 3 keessatti argachuu qabdan jechuudha. Kana booda iddoo akkuma argaa jirtan gara gadiirra email me jedha. Iddoo kanatti yoo amma requirement kana guuttan kana email me jettan akkasiin for payment requirement sana guuttan sun godha jechuudha. Inni itti aanu channel customization kan jedhu kanadha. Channel customization keessatti gaa wanti branding kan jedhu kana keessatti logo keenya akkasumas immoo banner image keenya galchuu dandeenya. Logo keenya
Egaan loogoon keenya saayiziin isaallee meeggabaayitii 4 caalu kan hin qabne 98x98 piikseelii kan hin caalle ta'uu qabda. Mee upload bakka jedhu kanaan nuti imeejii wayii tokko fudhanna. Imeejii kiyya kana fudhadheeni asitti fuunee adeemsa kana crop goonee galchina jechuudha. Kanaaf kana booda akkam argaa jirtan kana loogoon kiyya iddoo kanatti seeteera. Iddoo banner image jedhu kanallee dhaqnee ilaalle saayiziin isaa piikseelii 2048x1152 yookaan immoo meeggabaayitii 6 caaluu hin qabu jechuudha saayiziin isaa. Mee immoo asirraa faayilii kiyya keessaa upload godheen ilaalla. Adeemsa kanaan akkanatti seet godhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti karaa gadiitti viidiyoo watermark viidiyoon keessan watermarkii akka qabaatu yookaan namni biraa fudhatee akka hin fayyadamneef yoo barbaadan loogoo keessan yoo barbaadan immoo YouTube icon irra gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mee ani faayila koo keessa YouTube icon jiru tokko fudhadheetiin kanatti YouTube icon kana at the end of my video kan jedhu irratti save godheetiin jira jechuudha. Kanaaf kana booda gaa basic info kan jedhu keessa gallee iddoo kanatti name of our channel akkasumas handle linkii keenya fa'aa sirreessuu dandeenya. Mee fakkeenyaaf ani iddoo name jedhu kana dura Abdiisaa Girmaa jennee channelii kana create goone amma immoo Abdiisaa vlogs kan jedhutti jijjiira. Akkana jijjiirra jechuudha adeemsa kanaanii. Gara gadii irratti handle kan jedhu kun maqaa unique ta'e tokko barreessuu dandeessu. Kanaaf gara gadii kanarratti immoo description channeliin keessan channelii akkamiiti maal hojjechuudhaaf yaade kan jedhu sana iddoo descriptionii kanatti barreessitu. Kanaaf ani kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoowwan bashannansiisoo waan hojjennuuf nu faana ta'uu hin dagatinaa jedheetiin iddoo descriptionii kanatti galchaa jechuudha ni fakkeenyaaf. Kanaaf egaa informationiiwwan basic info jedhan keessatti nu barbaachisan illee karaa kanaan adeemsa kanaan xumuraa jechuudha. Akkaataa kanaan channel customization irratti wantoota barbaachisan guutuutti publish iddoo jedhu kana publish goona. Kana booda set ta'a jechuudha. Kanaaf gara step itti aanu setting yoo seenne default unit keenya USD yookaan immoo USA dollar irra godhanna jechuudha. USA dollar. Inni itti aanu channel kan jedhu keessatti maaltu jira? Basic info. As keessatti illee country of residency keessan Itoophiyaa irra jijjiiruun dagatinaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti YouTube channeliin hin kaffalu waan ta'eef biyyoota biraa godhachuu keessattuu United States of America yookaan US United States kan jedhu irra gootan gaariidha. Gara gadiitti keyword iddoo jedhu kanatti immoo namni viidiyoo search godhu tokko channelii keessan kanaa related ta'e dhimma waa'ee dhimma description irratti ibsitan sanii wal qabatu hojjetan as keessatti keywordidhaan keessu jechuudha. Akka namaan fakkeenyaaf kaa'e kanatti inni itti aanu advanced setting keessa maal jedha? Do you want to set your channels as made for kids kan jedhu kana laalla. Kanaaf yeroo hunda viidiyoo yeroo gadhiistan akka inni isin gaafanne no save this channel as not made for kids kan jedhu yookaan immoo never upload the content that's made for kids kan jedhu kanarratti set godhattu jechuudha. Kanatti kanaafi gara steepii itti aanutti yoo dabarru steepiin itti aanu feature eligibility kan jedhu kanadha. Feature eligibility keessatti standard feature jalqaba irratti akkuma viidiyoo keenya yookaan immoo channelii keenya create gooneen upload create playlist wantoota jedhan kana enable nu godheera jechuudha. Inni lammaffaa intermediate feature kan jedhu. Intermediate feature keessatti viidiyoo gadhiisuu, custom thumbnail hojjechuu, live streaming galuu standard feature enabled ta'eera waan ta'eef inni itti aanu verify your number dha jechuudha. Bilbila keessan verify gootu
Kanaaf iddoo select your country jedhu kana dhaqneetu biyya keenyarra godhannaa jalqaba irratti Itoophiyaa kan jedhu hin jira. Itoophiyaa kan jedhu irra godhannaa. Kana booda bilbila keenya kan Itoophiyaa dhaasan galchina jechuudha. Iddoo kanatti verify gochuu waan barbaachisuu fi ani mee bilbila Safaricom fayyadameetiin verify gochuu barbaade. Akkanatti get code kan jettu kana fidnee booda how should we deliver the verification code to you kan jedhu text me the verification code kan jedhu goone get code jennaan jechuudha. Kana booda gaa meeseejiidhaan bilbila keenya irratti nuuf ergama. Kana booda iddoo kanatti meeseejiidhaan koodii nu ergame sana iddoo kanatti akkaataan ammaan itti barreessaa jiru kanaan itti barreessina. Kana booda maal goona submit jennaan jechuudha. Wow! Kanaaf phone number is verified. Congratulations, your phone number is now verified kan jedhu nu ergee jira jechuudha. Kanaaf feature eligibility keessa hooggaluu intermediate feature kan jedhu illee adeemsa kanaan enable ta'eetii jira jechuudha. Inni dhumaa kanaaf egaan dhaggeeffattoota keenya viidiyoo keenya kana yoo jaallattan subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa.